warshaan jimaan itti cunfamee namni kun hundinuu akka ispiraayitii fi hoohaa itti dhugu kanatti itti dhugu rabbi isiniif haa baasu isiniif haa dhaabuun isinin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Barbaadiyyaan teenya akka jirtu bar guutuu qorqorraa bar manicha tana gartuu bar. Maaliin sababa eega rabbi jimaa fidee uummata keenya dinagdee irra jijjiire manni namaa qorqorroon harargeen baa warra tarra finnee maaroo jee taabsaniin bitachuu maaroo jee matuma gala neetwoorkiitti qona baase mata gala jimaan harargeedhaaf jireenya rizqii halaalaa ta'a abbaan itti laphee jala akaaffate bishaan obaafate cabsate namoota hedduu hujii uumee jimaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Obboleeyyan kiyyaa kan fagoo fi dhiyoo jirtan kan dhiiraaf dubartiidha kan biyya keessaa fi ala jirtan. Haaya waan hedduu dubbachuu hin danda'u xiqqoo garaan nama daadhaa hundumaa rabbi haa tolchu nu dhiisaa jennee nu dhiisaa rabbi osoo hatta nu dhiisaa haalli jiruu fi jireenya uummata keenyaa muslimtoota addunyaa guutuudhaa garaan nu madaadha walii gallee waan dubbannu waan gorsinu dhabne moo waan dubbannu dhabne muslimtoonni irraa addunyaa irra jiru filisteen akkamit jirti obboleeyyan keenya ka filisteen akkamit jiran rakkoo muslimtoonni addunyaa keessa jiran kana osoo humna takkaan sagalee takkaan masjidatti bakka dhaabbannetti jammaa fi jummaa irratti osoo dubbannee uummata kanaaf rabbi kadhachuu qabnu humna waraanaa qabaannee ittiin arginu maallaqa qabaannee arguuf hin dandeenyu osoo kana du'aa isaan gargaaruu qabnu as dachaanee jiruuf jireenya uummataa keessatti iccitiin uummataa fi mootummaa hedduu jirtu gibira kafalu iccitiin mootummaa fi uummata hedduu jirtu gibira kafalu namni gibira hin kafalle mootummaa takka akka jiiddu fadhee jira jechuudha iccitiin diinagdee biyyoota kutaa Oromiyaa kutaa Itoophiyaa ta'uu kutaa kana keessa rabbiin diinagdee kaayeef iccitii diinagdeedhaa ta adda addaati jira arraa wanni hedduun namas ni bochisti osoo ilmaan hedduun addunyaa kana irratti fooqiin irra jiidee akhuun yaa rabbi akhuun waan jechaa jiru ara nuti fatwaa kitaaba adda addaa wal rakkannu yookaan jireenya hawaasa tokko rabbiin dinagdee hawaasa keenyaatiif waan rabbi ummata kana ummanni dilli biyya kana jiru kun akka waan jahannama keessa jirutti akka waan haraama laaqqachaa jiranitti namni caalimaa namni daayin namni ummanni addunyaa kana gubbatti isa dhaggeeffatu tokko gaanii fi haala saniin gabbee ummata gubbatti waan ulamaa'in teenya raasuu itti faallaa ulamaa'ii sanii hogguu namni walitti haasa'u xiqqishoo hedduu waan nama ajaa'ibsiisaati. Mee hangasutti isa jeffadha. Fakkaata furate namni waliif qoode magaalaa tumuufee lagaan gammadee qootee bulaan gaddee hiqqisee gadoode hattoonni keellaadhaa gayyaa'ee baroode qaraxaan masruufa manaanuun naggadee ilmaan iyya isaatiif garaa laafuu dide ayaa hongoo hamtuu harargee mudatte maaltu nuuf fayyame jettan gaayaa jamaa rakkoon jimaa keenya furmaanni maalumaa yaa rabbii nuuf godhe kennaa hundee jimaa rakkoon jimaa keenya furmaanni maalumaa. Rabbiin duratti muslimtoota Filisteen jiruuf jireenya isaanii keessatti ummata lafa isaanirra jiru dinagdee isaanii gubbaa jiru rakkoo addaatiin itti bobba'amee Israa'eloonni Yahudaan Ameerikaanonni itti duulanii ummata san fixaa jiran rabbi isaanii haa tumsu obboleeyyan kiyya hundi keessan bakka jirtanitti rabbi nagaa isinitti haa ta'u alaamaa qiyaamaati waa hedduu agaraa jirra rakkoo jirtu san hunda keessatti obboleeyyan keessan maddii dhaabbatee rabbi isaanii haa tumsu jennee sa'a rabbi nuti hundinuu walii kadhachuu qabnu malee sa'a walii duluu qabnu miti rabbi isaanii haa tumsu jenna Allah yaa rabbi
Ittiyaan Suudaan viidiyoo gabaabtu takkaatu nabila jira namni hundi sooshaal miidiyaa kana gubbatti ol baasee walitti dubbishu jira daa'im beekamaan sheekni keenya Sheyaalii Jimmaa daa'ii addunyaa kana keessaa qabnu afaan hedduu beekuu fi akka itti dubbatanillee beeku wanni gariin bubbulanii namaa galti yeroonii fi sheeyni tokko gabbee kallattiidhaan jimaan haraama jee waan jimaan haraama ta'eef jee kallattiidhaan nutti as baasu nuti nuuf hin galle hedduu waan jimaan galaniif waan jimaan qama'iniif jechuun nu galu ture arra ammoo daa'im beekamaan guddaan kun waan garaa keenya nu laaleessee nu gubaa jiru aalima meeqa ulamaa'ii meeqa sheekotii meeqa diin qubsiisuu masjida ijaaruu madarasaa ijaaruu dhaabbilee islaamaa hedduu utubnee wal dhaabuu fi fooqiilee babbareedduu finfinnee keessatti warri qabu makiinaa moodeela olaanaadhaan warri deemu nama jimaa gogogaa poostaadhaan ergee poostaa beetiidhaan ergee dalaguutu olaanaa gati maallaqa bareedaa qabaa makiinaa bareedduu qabaa uffata bareedaa uffata suufii bareedaa olaanaa kan uffatu isaanii jechuudha gibira mootummaa bareedaa kan kafalu isaan ture jimaa gogogaa fi jiidhaa hedduu warreen dalagan hedduu maddi galii guddaan bakki irraa argamu jimaa fi carraa hojiidhaa yoo jenne jimaan abbaa iddootirraa ka'ee guyyaa inni maallaqa gurguratee keessaa achi ba'e jalqabarra namni jimaa san cabsu maallaqa fudhata ka jalaa guuru maallaqa fudhata ka garaabaa san dha'u maallaqa fudhata ka hidhu maallaqa fudhata akkana jee akkamitti hiituu kasan ka dhiyeessu maallaqa fudhata harreen jimaa san fiitu namni harree san abbaa jimaa fi kana jalaa gad deebisu maallaqa fudhata maddi galii jimaa fi carraa hojii jeetiin ammaan dura barruu hedduu barreessinee turre sooshaal miidiyaa kana gubbaa gaddiisu turre sanbira kutee hogguu magaalaa seene hammaalli magaalatti hammaallatu suuqiin inni jala gattaa'e hoggaanii fi gattaanee faan kata lulluqqata achirraa bitan suuqiin bakki jibaan itti bu'u baay'ee oowwituudha namni hundi ni beeka namni harargee beeka suuqiin daawwadaayitti halkanii guyyatti takkaa hin cufamin kajaarsi galgala yoo bude jaartiin ganama itti dabartu haa qulfii takkaa itti qollofanii akka qulfii waliin qollofamee beekne bara baranaa kana qollofamtee turte ejjitiin siidhaa amma nu godhu jirti lakka bubbulanii waa baran jaan lakka bubbulanii waa namaa galan jaan fayyaadaa rabbiin ilmii yoo namaa kanne beekamtii yoo namaa kanne hikmaa yoo namaa kanne afaan yoo nama meeyse diinagdee biyya takkaa irratti rabbiin kutaa wallaggaa kana midhaan lafa bal'oo kanneefiif tiifata looniitii fi midhaan boqqolloo deema achi kaayee mishingaa ta'u kutaa arsii yoo dhufne qamadii lafti raareedhaa tiifannaa horii ni tiifatanii lafa qamadii fi garbuu adda addaa qotanii callaa baay'ee irraa galfatan lafti isaanii raare teessumti isiidhaa bijjooytu tiraaktiraan qotu taati haraashiin qotu taati lafa harargeedhaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaatiin lafa bu'aa bahii qabdu haramfama qabdu namni isii keessa deemu ni beeka namni makiinaan lafa tana keessa deemu funyaan gaaraa gubbaa akka naanna'u ni beekama lafa tana rabbiin waan fedhee namaa madda galii godha gaafa buna qabdus ni beekna jiruuf jireenya uummata keenyaa mee warri jimaadhaan magaalatti gale sababaa jimaan aggaluutiin magaalaa gale sababaa jimaan aggaluutiin magaalaa mana ijaarate sababaa jimaan aggaluutiin ilmaan barsiifate sababaa jimaan aggaluutiin magaalaa gurguddoo keessa gale ni jira namni hedduun akka jirtan ni beeka wallaahi wabillahi dachii guutii ana abaloo jeeteen lakkaa namni hogga dubbatu miidhaa waan takkaatii fi bu'aa isiidhaa wal madaalchisee ilaaluu qaba bu'aa isiitii irra hedduuma miidhaa isiitii irra hedduudha ani amata 17 duraan jimaa akkatti qishoo afaan kaadhee beeka amata 17 dura hin qabamu garuu haalli amma jiru haala illiidhaan gabbaasee namaa qamaasisu waan nama ajaa'ibsiisu keessatti haasawa isheen keenya guddaan daa'im beekamaan ishee jimmaase mee isinummaa nu deeqaa muraasa na hojii dhaggeeffadha. Ati amma rabbi haa barakachiisu mootummaan keenya dabarse fuudhe magaalaa keessaa dhabamsiise alhamdulillah dheengadda gartanii magaalaan tortoree booriin tortoree dachiin gartee rabbii garagalee jee fuudhee magaalaa keessaa dhabamsiise baadiyyaa galchee achi barbaadde achi dhaqii barbaaddadhu jeen wallah. Kuni magaalaa Jimmatti magaalaa Jimmaa keessa duraan caattaraan magaalaa walqixa jira jimaan bakka itti gurguratan. Hedduu jimaan Jimmatti hin beekamu garuu al takka takka bakka takka takkatti ni beekama magaalaa keessa gurguramu. Garuu akka magaalaa Jimmatti magaalaa keessaa xaarafatti baajanii baasanii moggatti wanna godhan. Dheengadda booyin tortortee magaalaa achiin tortortee asiin tortortee arra mootummaan haa galatoomu haa barakatu magaalaa keessaa jimaa baasee ari'ee jira. Ajaa'iba!
way anuma yaabo bara argee keessatti way shajaabir shaqas wal nagu way ana bara argeetti jimaan dubartii meeqa tajaajila wajji wal dhabdee jaarsaa wajji hiikkatte sababa jimaa daleetu magaala galteeti mee masgidaa fi madrasaaf maallaqa kan naa ugaa jaan kuma shan kuma kudhan maallaqa martee rabbiin haa beeku jettee osoo maqaa isiidhaa maalin jaadhiiru akka uummattiin dubbadhaan kun sheeka ani waggaa kana keessa ana lamarratti sheeka lama qubsiisuudhaaf sheema mazaburirraa sheeka lama qubsiisuuf irratti dalagee gabaabduun isin hima sheekni tokko sheek Abdurrahman Janiini sheek Abdurrahman Siraaj ana gammachiis araddaa waliin sararaafannoo qubsiifne sheeka san iddoo jimaadhaa 750 binnee fi qubsiifne sheekni sun haraam dalagee jechuudha wallahi mee goy sheeka isin ol lagaa abshira yaa rabbi ya Allah bismillah waan injoon beeku jimaa fi carraa hojii uumuudhaa jee yoggaan ifin dubbadhu deengadda ganti keenya nuti bar namni mana bareedaa qaba jechuun mana dhimmisu mana beeyladaa fi re'een bakka takkaa wajjin as galan haarreen as galtu kafardii as galu mana kana keessa wajjin namaa wajji galaa turre inti ijoollee baadiyyaati tolchinee beeyna deengadda huccuu namni ni erbata kophee caantaa ni qobba ture ibiddaan ableedhaan haamtuudhaan oowwisee huccuun dubartiin oltuun takka ta itti bultuun takka huccuu tanatti namni injiraa'ee injijii ilkeen fira nyaatti ture arra sababaa diinagdee rabbiin jimarra kaayee fi uummata keenya kana irraa jijjiire du magaalaa bar jimaa wajjin seenne nuti jimaa wajjin dhufnee magaalaa barree bar namni magaalaa keessa jiru ka adaamaa jiru ka finfinnee jiru xiqqisho konnekshinii daddabaa ture na fakkaata deebii ergaddu Sheekh Jaabir duba ya rabbi ghayaka man jaa kana magaalaa tortoose magaalaa jeesi wanni hundi bar magaalaa jeesi bar amma fakkeenya mana nyaata duratti dhiqaa walitti qabanii ganna qaba hina jeesu mana nyaata duratti qulqullina magaalaa eeguun waan biraa jimaan diinagdee ta'ee uummata tokko tajaajilu waan biraati rakkummaan jimaan akkanatti nama gubee itti duulamee haasawaa sheekaa keessatti wanni nama ajaa'ibsu keessa gara mootummaan qarata itti ol kaasee godhee baramma wanni hafin jirtu bar qotee bulaa keessatti amma wanni jiru daaga jimaa gubbaa ka dhaabbatu maaliif diinagdeen ummata siyaasaa taasifamte sobboleessu mee ummata kana jireenya isaatiif hin yaadamu duulli tokko kallattiidhaan ka jiru jira duulli tokko haal kallattiitii jira jimaa gubbaa waan dhaabaadhaa jaame qabadiin facaafamuu qabdii jaame amma baadiyyaan hundi duullitti kannamee jira dirqama funyaa'uu mootummaatiin yoo ni kanan goone qarshii humshana daba mootummaaf galii godhu qabaayet waan sadachi gubbaa dhaabee jechuun jimaan marsaa shammarshaa qamadiidhaaf je'ee bishaan itti dachaafnaan jimaan du'ee jechuun gana faayidaan kannu abbaan afiifuu buqqisee gara midhaanii deebi'e lafti uummanni keenya qabu lafa qindii takka hin guunne qindii lama hin guunne tana gubbaa ibar namni ilmaan 8 ilmaan 9 barsiifataa jira tana gubbaa ibar ilmaan 9 ilmaan meeqa barsiifachaa jira wallahi ilmaan 10 ilmaan 7 namni barsiifatu jimaa qindii lafa qindii lama hin guunne hay lafti bakka namni bakka warri tiraaktirii lafa qabu warri hektaara lafa baay'ee bal'ifatee qabatee taa'u jiru harargeen yoonii fi lafa bal'oo akkasii qabaachuu baattee callaa achiraa galfattu ji'a 2-3 isaan hin jiraachifne jimaa kana rabbiin dinagdee godhee fi jimaa kana maallaqa isaa ol kaasee fi kana gurguratanii uffata bareedaa uffatanii nyaata bareedaa nyaatanii namni keenya ruuza bitatee gaafa nyaatu akka nama waan jabdu takka hoolaa yookaan re'ee qalee takkatti wal yaamee warra ollaadhaatii wajjin hoota ruuza qabna garaaf dawaadha hanyaan nu jette wala feeru ture bar qarraan ta dhehana ruuza godhatee nyaachuu jiru kun maaliif ummata keenyatti akkanatti mee obboleessu rabbumaa jechaadha rabbuun sodaadhaadha rabbiin mee eessumatti akkanatti haraam godheet ummata bal'aa harargeedhaa kun guutuun akka jirutti masjidni isaanii madarasaan dhaabbileen isaan qaban kun guutuun tajaajilame jechuudha bar ummanni diinagdee qabu kanaan madarasaa ijaaru jira bar kitaaba darasaadhaa bitu jira bar tokko sheekha waleessa qubsiisan keessatti siniif himu jimaa qarshii 90 gurgurate
خمسة قلت من غرقود خنا خمة تربعة من شيخاب كتاب بتيرا خمة دي الدمنا كهولن لكي شيخاتي وقار فوقان غرقود دي الدمن كان أما الماني فهاتي وابدو هوغان جما غرغره دمو دي دمن كان لي فرايم باسا وان جما جي غرغره هون تو شيخافين كان جي وان فرت قدا بره جروفي جي اكسي تخني بركاسي كني او بلي سو ربي سودا دايو نديسا رحمان سودا دانديسا ربي اورتي سودا داتي نديسا امان دورا مالك جمان حرام تينان جار جارتين كماني كوخني ثانوسا فرتني گنده خيسا نين كبسكي سا فيديو سن گنده خيسا شرسي جناخي جاني هوغاني في قبنتي ها نو ابجيسي جابر نو ابجيسي قبنتي قري اكدارت نو وان يولي اف بينه اكسي گله خودو نمني والله يا نايميجا قموتين جراما ايغلم وصلا يونين في تكاس نغدو انجما ابانا كسو في رادي سوخا buan ini umat afkabu mal midar ini umat afkabu mal yetu namni khenya khabaran amma sababa jiman jolle high school bersisu juru jolle barum sababa jiman sari ganna kawe gati dabe jecha daftar to qara karshi khuma be gajir kha khafalti mana barumsa galme khafale wan daftar am bitani fi mana khreysani dabani sababa sanitin wan san dabani sababa kanke barum samurte jolen galte hangan qabdu amma tayin amma isini dubbise isini wala qudanto namni khenya be duay godachu qab namni khenya be rabbi kharachu qab jolle heddu ta finfinne jiru jolle heddu ta adama jiru nuti adama tanan be finfinne tanan be sababi itti adama finfinne de baru dandenye jima wajji magala senneti sababi itti dabu sultan warri kibbaa kun dhufee biyya keenya galuu dandeessa sababa jimaati dhufanii sababa naggada daldala jimaatiin nu bira dhufan daldala jimaatiin nu bira dhufan maaliif qooyi jimaa keenyatti duulli hummaa gaggeeffamu sheekan keenya gurguddaan ta'anii akka ishee adumtuu laa ta'u akka ishee musa su'aalaa akka ishee wata arkum ta'a diinagdee hawaasa kana sheekotiin tun hundi wanni kun diinagdee hawaasa kanaati qabeenya hawaasa kanaati nama meeqa barnoota dhorke meeqa barsiisu jira kan jaamu san laalamuu dhaqabu naddi jabaalin godha ishee jaabarkise nama meeqa dhorke wanni kun dura addaan madaallee laaluun nurraa eegamu egaa awwa rabbi sodaadhaa sheekootiin hedduun ol baasee dubbatte achirratti sheerin maal jee magaalaa ajeesee jee magaalaa wanni hundinuma ajeesiti yoonii fi abbaan ajaawate yoo wanni hundinuma ajeesiti yoo abbaan ajaawate yoo abbaan qulqulleessi nama qulqulloyti maaliif akkanatti nama aarsaa akkan nama gubaan na dhibde garuu sababa jimaan ijoolleen jimaa daldalaaf adaamaa kanatti ol galteetti hijaabni ol gale masjidni minaaraan ol dhaabbatte oromummaanu sababa san kabajamte daangaa godhanii uummata keenya kan soomaalirraa buqqee achirra kaayan jarri sun dhaqee ijoolleen jimaa dabdu keessa galte uummanni keenya maddi galiidhaa warri asii olii tokkollee nu nama ifii hagandaa ofiitu dhufe malee nama daleessisu hin jiru arra ammoo jimaa maal balleessime wanni inni godhe maal jimaa barnuutu uummata keenyaan aboo jimaa fana xiqqeessaa jimaa naa maalla gurgurumaa jechuun jechuudha aboo duula akkanatti yoonii fi hawalirra gabbannee kitaabaan akkana jennee yaman maal goote maarroon maal goote miintoon maal goote maaliif akkana barbaachisa hoy ajaa'ibaan na qabate ganaa qaratatti ol fuudheeti gartee takka takka baala sitiin itti qaratuun illee rafu jechuudha dhageessanii gara qaratatti ol fuudhee mootummaan baala isaa tokko tokkoon qaratee kabalchiisu ta'a kun godhamee bara kabiyyaalaa deemu kootaan 100 deemu 17 gad deebi'ee jira haqaalaa takkitti yookaan kiiloo takka irratti qarshii 17 kaa'anii jiran qabatama amma dhiyoo tana jibaa namni tokko urraa gurratee fe'ate makiinaan qarshii 22 irraa fudhate ijoolleen achitti dalaytu komishiina qarshii 2 irraa fudhate 24
qarshii qorata mootummaa irraa fudhatte isaaf qarsa gal qofa galee abbaa jimaa san wa alaykum salaam wa rahmatullah foozitti bagala gaan dhuftan sababa jimaan gabbuetti projektii hedduu tamasiidaa tajaaru jirru haradhaamne madrasaa hedduu tajaaru jirru dadhabne haradhaamne ijoollee hedduu madrasaa keessa kafaltii 400 kafaltee barachuu jirtu sababa jimaan jalaa gabbu'ee haati yataama abbaan irraa du'e jimaa kana daleedeeti ilmaan isiidha jimaa kanaan barsiifatu jirti. Magaalaan Awwadaayina joogtuu Sheekh Jaabir Kijaa urgooytuudha akka ajaa'ibatti akka gaariitti urgooytuudha bareeddu magaalaa takkaa ulaan cufatiin qulfii bitatee barana qulfii bitatee kun amma iddoonuu wal keessa haatanii akkanatti gara amantaatiin nuti isin irraa dhawaa isin gara saniin dhawaadha harargeen haatu harargee ballee jimad duuluu jechuun amantaa duuluu jechuu bara amantaan hin babal'ate jechuudha biyya dinagdee qabduut biyya maallaqa qabduut amantaa fi kabajatee babal'ifachuu danda'a uffata mudawwaraa gosa gosa bitachuu danda'a imaamata gosa gosa bitachuu danda'a kitaaba gosa gosa bitachuu kitaaba tokko har'a qarshii beeka jira sharii buluuqaa tokko har'a bitachuudhaaf qarshii 30 sharii buluuqaa tokko bitachuun qarshii 30 rakku maaliif diinagdeen ummataa siyaasaa godhamti rabbi sodaadha ummata kanatti hin duulina ummata kanatti hin duulina namni hundi dubbate asirra ol bee lallabeeyye ana amma tanaaf qabuun dadhabe duba waan ilmaan namarraa buusaati ummanni keenya irraan tana sadarkaa beelee bakka jimaa bite namni kaleessa mana isaa yoo dhayte ruuza mokorinii paastaa sambira kutee re'ee siqqalee foon si nyaachisu arra isa bira dhaytee buluun si sodaachisa sadarkaa inni keessa jiru maaliif diinagdee ummataati wanni kun maaliif jimaan biyya alaa deemuun dhoorkamuun maaliif taasifame sheekotiin maaliif wallaan kan gubbatti ol baatee jimaan haraan abbaan feetan nu arrabsa abbaan feetan komantii jala maaroo nu hunjaa tunnu kufalchiifti malee nu arsitu tun maaroo hin taatu jimaan magaalaa ajeeyse maaliif taate kun maaliif taate kun dubbii yaa sheekh Adam keenya waa tabishaan itti dhuganii miti bar afaan na goggogee akka gaariitti ittillee iyyee ittillee bo'ee yoo inni dhugaa jirtu tana dubbannee waan jedhe bareedaan jimaan ummata harargeetiif amantiidha ummata harargeetiif diinagdeedha ummata harargeetiif jireenya rabbiitu rizqii asirra kaayee fi ummata bal'aa kana rabbi rizqii asirra kaayee fi ummata warra jahannama isaan hin taasisu waraqaa jahannama waraqaa ibiddaa murtanii isin namaan kennitan yoo jimmaaf rizqii biraarra rabbi kaayeef arsii tabirarra kaayeef walloo wallagga tabirarra kaayeef yoonii fi gondar tabirarra kaayeef yoo gojjaam tabirarra kaayeef yoonii fi boongaa tabirarra kaayeef nutis waan irra kaayee kana ummata bal'aa kana rabbiin jahannamitti naquudhaaf rizqii isaanii jimaa kanan taasisu maaliin ummanni harargee hoon iccitiin isaanii sheekootiin isaanii akkanatti ol mul'attee ijoolleen isaanii magaalaa hundarratti fooqii babbareedduu finfinnee dhala yoo ilaalte amma fuulii tana ijoollee harargeetti jimaa daleeddu mana bareedaa bitate miiliyoona 24 miiliyoona 50 miiliyoona 60 bitu jira ahaa tana yoo dhooyine malee dubbiin hin taatu tana yoo lib godhe maaliif madarasaa bilaal harar miiliyoona 33 baankii liqiin ka fuudhamte kafalama waan ta'e baru ummanni harargeedhaa ummata seenaa qabu mee muhaadaraa tami gaafa muhaadaraa gurguddoo godhe warri jimmaa nu yaama warri abbaa boru nu yaama warri wallaggaa nu yaama harargeen iyyoodha biyya teenya nu raafuun qabdu yaanii gaafa harargeen akkana cunqurfamte kana ammoo ol baanii namni hundinuu masalaata ittiin dullattii sa'aatu bagan kufees bagan keesii jette jaan haa ni qalanna jee ablee fudhatee na fiiguus arkeetiin jira aboo sa'a kana lafaa ol qabaa jee ol na fuudhuus arkeetiin jira bagan kufees bagan keesii jette jaan baga tunis dhufte baga wal garre baga wal barre makiinaa kaafatee warri jimma gaafa isaan harargee dhufanii mana manatti sheekootii teenyatti waan maali maddi galii isaanii dinagdeen haasii jimma dhufanii warra jimmaa ganda isaanii irratti hafuurratti kutanii mana sombara dhaabbatanii maallaqa guddaa kananii isaan akkasitti
masjida ku jaaran sheekha ku qubsiisan madrasaa ku jaaran kollejjii ku jaaran akkasumatti dhaabachuu turre san maalini dinagdee isaanii maali maddi galii isaanii maali hin beekanii gaafa san maasha Allah harargee baarakallahu fiikum طول الله عمركم ها akka gaarii du'aa nu godhama gaafa ammoo xiqqisho tarkaan fi mootummaa yeroo fudhatee jimaa kana akkan sochoone akka jimaan magaalaa takka irraa gara magaalaa takka tokko dabaru qaranni haa ol kaafamu jettanii gorsaan qaama biyya harkaa qabuutu isin ta'uu tammaan tan adda nuumuu jira barshee bakka gorsaanuu isin jechuudha yoo dinagdee kanarraa yoo kanaan cabsitan malee hin cabtu jechuudha biyyi kun biyyi harkaa dhabdee wal qixxaatti maaliif barbaachise dinagdee harkaa dhabuun ummata keenyaaf awwa obboleessoo rabbi sodaadhaati wal biraan ga'a mee namu teeysanii nan laalina maraa tanan seenaa ani iddoo jimaa naggaanii jimaati miti iddoo jimaa irraa illee rizqii eeggachuutu hin jiru hanga ammaatitti ammoo hawaasni arraan tana sheekha keessa qubsiifne unu aanaatu araddaa kufaansikitti sheekha 660 iddoo binnee fi qubsiifne sheekni san maddi galii isaa sani sheetichi san ilmi barsiisu jira darasaan bira guuttee gara 500 amma bira qubattee barana qubsiifne darasaa kumaataman kalakkaa'u muka karaaisu jiru hundi isaanii maddi galii achirraa jarri kun hundinuu haraam jira warra jahannami sheekni kun darasaan mana galu jirtuun hundi isiidha amata 20 tajimmaa osoo hin deebine hunda asif fuusifne ani wabii ta'ee nama meeqaan ijoollee jimmaa abbaan mee abbaan isiidha hargee rogguu intala nama kennitu intala hoggaa nama kennitu intala halloodha jaarsaa kannina dhiiga ammoo warra kannina mee warree isa jiraa naman jetti manguddoon dhiigan akkannaadhaa amantiidhaan laa ilaaha illaa taane anaatu abbaadhaa jee meeqaan asif fuusise meeqaan asif fuusise shamsuddin keenya waan ergadhu linkii irratti ergime nama meeqa asitti fuusisnee iddoo itti goonee imaama goonee intala itti kaninee diin barsiisu jira innis warra jahannamitu dilli sheekootiidha tun hundinuu amma sheema mazabur amma sheeyni guddaan harargeetti akkatti darasaa baay'ee qabu sheekh amma wadar bukaarii zabanaa hajaarii akka beektan kun sheeyni guddaan kun iddoo jimaa qaba warra jahannami maddi galii isa hawaasni isa deeggaru kun hundi maallaqa jimaa walii qabee sheekha deeggara mana guddaa hajaaruuf jiran akkasii maaliif ummata kana irratti duulan sagalee takkaan silaa sagalee tokko taatanii sheekha bar wanni sin raayyaa gabu bar dinagdeen ummata harargee maaliif cabe ta'uu hin qabu jettanii kabaarii barraa wal jaartanii sheekotiin gurguddoon sadarkaa Itoophiyaatti qabnu tun sa'aabar qaama mootummaa bira dheetanii maaliif harargeen cabsamuu barbaadamtee maaliif dinagdeen isiidhaa jimaadha ekonomiin isiidhaa jimaadha jimaa kana rabbiin ammoo nuti jimaa wajjin magaalaa barreen isiniin jeetaak eega jimaan ummanni jimaa gurgurachuu eegalee masjidni babal'ateen je eegas booda madarasaan babal'ateen je eegas booda darasaan nu keessa olii gad yoo mitte darasaan nama lama namni tokko qaariyaa haatee nyaachisuu eegale hamlee finaasii yogguu jantaa sa'aataan gaafa jimaan hin jirre nama midhaanis dhaabbatee tujjaara namni midhaanis hin jiraata laaqanaa fi raat suphaata midhaanis hin jiraachuu ture arrachi taagat deebi'e ruuza nyaachuu dhiisanii foon nyaachuu dhiisanii gaafa ijoollee nuti bar guyyaa isaa qarshii lama nuu kannanii qarshii takka walitti buufannee mokoronii binneeti waan godhan akka godhama gozooree qalatetti waliin sanyaachuu turre arra ijoolleen qarshii lama sirraa fudhatu ni jirti 200 sirraa fudhatu ijoolleen dandee balleessitee dubartii balleessitee hayyuu namaa hojiirraa hiitee ijoollee barumsarraa barreessitee bineensa hamtuu jechuun shajaratal musii argitee shajarata summiyya biyya shajaratul musiibaa shajaratul summi hayyoota hojii hiisiftee ijoollee daa'ima barnoota dhorkitee dhalaa balleessitee dubartiin hedduun abbaan manaa irraa akirame dur hawaasa keenya keessa wanni beekamaan biyya keenya keessa jiru abbaan manaa tokko hoggaanii fi intala takka irraa du'e obboleessi guddaan dhaali janii yoo dide obboleessa xiqqaadhaan dhaali janii
Shamsuddin request godhe linkii fuutee osoo hin taane request ergi. Higaa obboleessi guddaan ogaa fi du'ee bara obboleessi qaraanii dhaalii jedhani ilmaan kana hojii guddiftaa isin tunis kophaa taa'u hin taatu haraamirraa isii tiisitaa kaitti aanu yoo fuudhuu barbaade dubra si fuusifnaa jedhani gaafa mootummaan warri biyyi dhaabbilee biyyo miti mootummaa wajjin warri mirga dubartoota irratti dalagu gad dhufe fuula irratti raawwatu yakkaa gaafa je gaafa kana mana kana keessatti dubartiin mana kana keessatti dhiira biraa heerumuun taatu takka ilmaan kana gad dhiiftee mana kana gad dhiiftee inni roobennaan ba'uu qabdi ilmaan kana keessa teessee hin barattu hin heerumtu warri kun hin dhaalu maaliif dhaaluu akka seera mootummaatti ta'ee haa jennu gaafa kana isiin carraan amma isiin qabdu achi baatee heerumuudhaaf warra isaanirraa dhaalmee hin qabdu warri dhaalmee iddoo kutuuf hin qabu dhiira qofaa waa xiqqishoo yoo qabaatan kutanii saniin ala waan dhaalmee kutaniif hin qabu waan ta'eef gaafa abbaan manaa kun irraa du'ee asirraa dhaalmee hin qabdu ni ari'amti abbaa isiirraa dhaalmee hin qabdu abbaa manaa irraa du'ee ijoollee tana biraa dhiibamteeti baafamti taa'eeti ilmaan kana guddisaa qofa gaafa jette jireenya heerumaa ni dhiifti yoonii fi ammoo jireenya heerumaa lakki ani ganaa ijoolleedhaa heerumee fedhii rabbiin irratti umesan bahuu qabaa gaafa jettu ammoo ilmaan kanaas gannaytee jiruu tanaas dhiiftee osoo asirraa waa takka hin arganne bahuu qabdi qabeenyeetaa maata irratti nama biraa alaa fidanii mana kanatti heerumtee wajjin manuma obboleessi isaaniitti hojii gachiisu ijoolleen tun obboleeyyan gurbaa kanaa tola hin jaalle bakka maalaatu isin gaafa kana ni baate gaafa baate obboleeyyan isiidhaa isii simatee alagala manaa qabu dubartiin inni abjalaa qabu alagaan tola jettee firna galchiti hin galchitu abbaan isii takka duniyaa irra jira takka duniyaa irra hin jiru waan qabu haa harka duniyaa irraa akhiraa abbaan isii haa jennu bakki itti deebitu dubartiin tun ni jirti maljaa hoggaan itti dhabde bakka itti galtu gaafa dhabde magaalaa seenti gaafa magaalaa dhuftee mana tokko kireeffatti hin beektu harargeen sagaggaalummaa akkasii sharmuutummaa akkasii kophaa isii mana kana keessa teesseeti nama muuxannoo jimaa dalaguu qabu jala deemtee taacaroo takka fidattee teessee gurguratti baasaa gurguratti galgala hiraata isee qopheeffattee galti osoo jettu jimaa olaanaa fidachuu eegalti ganaa dalagaa kana muuxannoo fudhattee barti gaafa dalagaa kana barte ibaadaa masjida dhuftee gooti takkaa ijaaba ofirraa buustee hin beektu dhuftee masjidatti ibaadaa isee Allahu akbar jettee gaggeessiti masjida keessa awwa masjida tokko jaaru jirra barakallahu fikum awwa rabbiin danda'a guddoo isinitti haa nama rabbiif takka kanne rabbiin kudhan kannaafi hoggaa sheekootiin jettee gorsa goote walitti qabdeeti tirfii guyyaa kalee harkattee guutuu kanniti waan naarra jimaa bitatu qofaan bifattee maaliif amma dalagadhee galgala nin galaa jechuu beekti maaliif mee wannummaan ummata keenya kana bobbaamee akkanatti cinqii ummata kana rakkoo irra kaafuuf kun maaliif jala keenya dubartiin tun akkana magaalaa keessa teesseeti waan jette san bira hatta warra qabeenya warraarraa ari'amtu jira hoggaan abbaa manaa irraa du'e abbaa manaa biraa ni ari'amti ilmaan kana gurratteeti obboleeyyan kun lafa isaa kana saamanii dhaalmee qabatan obboleessi duraanuu lafa keenya walqixa nuun qoonne maarroo jaanii fudhatan kaanii magaalaatti hin galan intalti tun magaalaatti ilmaan 5 ilmaan 3 ilmaan 17 walitti qabattee magaalaatti hin galti garaawaadhaan ilmaan kana gadi naytu adeeran firraa ari'an garuu magaalaa tana teessituma jimaa kanaan ilmaan kana hunda daara isaanii nyaata isaanii mana barnoota isaanii kafaltii mana barnoota isaanii irraa dandeessee ijoollee tana itti laffaatee heeruma irra dhabdee irra goflolooyitee foon irra fidhattee ganama sa'aa 9 baatee jimaa barbaaddee fiddee sa'aatii 3 magaalaa kana teessee ija banaa gurgurti sa'aa 7 barcaa gurgurti haala kanaanii ilmaan barsiifatte amma tun maaliif isin dhagaamuu dhabde miidhuma jimaa qofa agartanii isin amma kun miidhaadha mee rabbuma sodaadhaa kun miidhaadhaa qoy rabbi yoo sodaattan amma kun miidhaadha ijoollee hedduuf carraa hojii uume ijoollee hedduutu abbaa waa takka daftara bituuf dadhabee jimaa dalaydee jimaa daftara bitattee barsiifte hedduu barsiisaa ta'e amma kan jimaa dalagate mee harka baasaa wallaahi warri jimaadhaan magaalaa galtan taa akkanuma jaa
warri jimaadhaan magaalaan mana jaarratan lama numa jedhe warri jimaan barate hin jiru mee hin jirtan obboleessa warri na dhageessan rabbi sodaadhaati warri jimaan magaalaa bartanoo bar namni keenya sangaa gurguruun barbaachisu bar magaalaa seenuuf obboleessoo qabee takkitti jimaa kana qabate maaliif sheekuun tanya jimaa dubbachuu maa qaanfattan obboleessoo jimaa kana itti bare namni hundi itti qabee itti barate ol kuteen namni ganaa deebi'een arrabsuu eegale maaliif akkana dubbiin tun hay imaamu sheekani bar warra fatul qadir shari itti khatame bar qamee qaree bar qamee warra qaree irraa bar hundinaan buqqisanii dhabamsiisan bakka siin jirtu sanirra wallahi nullee dheengadda facaasaa meeqa gartee cirree dhabamsiifne facaasaa meeqa alhamdulillah nullee dheengadda facaasaa meeqa cirree dhabamsiifne jeshee shaalin jimaan hedduun isaa wanni akka keellaa irratti adda addaa irra caafamee ciramee waan alhamdulillah harree jesheen hoy ajaa'iba rabbiiti yaa sheekh hedduun isin jaalladha ture bar lubbuun isin nama ture bar sheekh garuu dhugaa jirtoonni dubbachuun nama jibbuudhaa miti bar miira keessa hin jiru miira keessaa miti rakkoon hawaasa kana keessa jirtu mootummaan galiilee adda addaa hedduu ummata kana gaafachaa jira galiin ummata gaafachaa jiru sun ammoo mootummaan hundi isaa kan kafalu jiru ummanni jimaa kana yoo gurgurate amma buusaa qonna faatiif namni yoo kafala mana murtii aadaa jaaraa jedhanii kafala kalafaa jimaadha maaliif isheen akkasitti jimaa cirree harree waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh barsiistu mee namnummaan jimaadhaan barate ha jimaadhaan magaalaa gal dubartiin hedduun bar magaalaa jimaadhaan galteen sinjeemoo dhiirri hedduun magaalaan jimaa taa'u jiraan sinjee amma namni yoo jimaan lafarraa dhabame nagaan baadiyyaa deebi'ee ooyiruun abbaan hin jirtu Harargee keessatti lafti balloon akka Wallaggaan qabnu lafa balloo akka Arsiidhaan qabnu lafa balloo akka Jimmaa lafa raare abbootii lafa taatee akkasii lafteenya akkasii qabamtee hin jirtu lafti teenya bu'aa bahii qabdii lafa haramfama kana hidha lafaatii bar jimaan bu'aa qaba bar lafa hidhee bar daaga maaliif sulula jee mootummaan kallattii kaayee hidhaan jechuutti hin jiru kaabiin hidhuurra kataaraan jimaa bar daaga jimaa ala alatti hidhee bar bu'aa jimaan kun biyya kanaaf qabu hedduu hin agarree malee isin egaa maaliif akkanatti rakkoo yoo dhiise akkanuma taate sheekootiin hedduun tun sheekootiin argeetun guutuun haraami jechuudha. Tun amma deebisaa irratti sheekootii sana irra kannu jechuudha. Sheekan keenya kun guutuun dhiini isaanii jimaan biqile waan ta'eef warra haraami warra jannata warra azaabaati isaan. maaliif akkana murteessa namni rabbiin kuni amma waan haraam ta'e takka rizqii bal'ootan ummata kanaa kaayee argee ba'aa fi lixaatun aanaalee isiin qabdu aanaa 15 fi magaalaa 5 aanaan 20 amma dinagdeen isaa maddi galii isaa guddaan bakki irra dhaabbatu jimaadha jarri kun hundi warra biddaati hayyee Harargeen baa magaalaalee aanaalee 20 wayi 20 takka ol qabdi aanaalee 20 takka ol kun hundi isaanii diradawaan akkasi Harariin amma jarri kun hundinuu warra ibiddaati jechuudha akkasi murteessitanii kanaan ammoo akkatti xiqqishoo wal dura dhaabbachuu faallaa walii ta'uu fi akka wal danqaruudhaaf dhaabbachuun hedduun barbaachisu ummanni kun ummata islaamaa hayyoo Ilubaabooritti yoo Wallaggatti muhaadaraa jira jaa makiinaa isaa kaafatee xiyyaara isaa rabbee bakka isin jirtanii dhufu ijoolleen Finfinnee keessa jirtu hedduun isiidhaa gurguddoon qabeenya qabdu kun ka'aasii Jimmatti ummata keenyaa beeyattee Efeesar 7-8 ergaa jirtu ta Wallaggatti Wallotti miiliyoon takka namni cheeka muree dhukkannee nama jimaa dalagu bara haajonni hedduun haa galatoomanii warri cheeka muree dhukkannee asii gaafa ummanni keenya Walloo buqqee beela keessa jiru alaa fi mana isaa irraa kee warra jimaa dalagu bar dursee miiliyoon dhukkannee gaggeessee bara ijoolleen Finfinnee keessa jirtu bakka jirtu sana irraa hedduu isiidhaa abbaa kiyyaa qummaatti yaagattee waqfii masjida dalagaa isiidhaa jimaadha saniin jaaru jirti yaa haraam goote wanni sunis masjidni sunis hajaaramu sun haraam jechuudha ruumii masjida saniin hafte makaraafoon masjida saniin bitti arra kursii mana barnootaa saniin bitu jiran
barsoota kana guutuu mindaa kanaan baasuuf jira bakka wanni kun hundinuu haraami jechuudha awwa rabbi sodaadhaa nu dhiisaa yaabo nu dhiisaa ammoo nu dhiisaa muka musiibaa keenyaa miti kun warri dantaan qabne warri ibaadaan qabne warri akhiraan qabne achi dhaqee muka jalattiin haa oolu laakiin uummanni keenya warri dantaan qabne warri ibaadaan qabne warri akhiraan qabne achi dhaqee muka jalattiin haa oolu ije sheekha wallaahi ibaadaa akka ajaa'iba gaggeessu jira uummanni kun hoggaanii fi afaan kaatee namni keenya lulluqqate kawallole hundi aafoo inaa lillaahi aboo kana bira jiru hundi dhiifama naa godha kana bira hin jirallee rabbi dhiifama godhiif anillee dhiifama godheef ittiin jira jaa takka ibadaa rabbi isaa kadhachuu jimaan ka kadhataati jaan sheekni keenya sheekh jibriil ciroo sheekh jibriil ibraahim sayid sheekha beekama aalima sheekh jibriil sheekha Haji Yusuf irraa darasa Haji Yusuf isaanirraa qubatan sheekni kun akkijaan waan isinitti mukeessa gandi tokko dhaqanii intalli takka ilmoo dhabde warri tokko ilmoo dhabanii yoo ta'e turan biyya kana kadhataatiin jirreemo jimaadhaatiin jirree jeeje namni gaafa jimaa as hiifate rabbi isaa kadhatee boo'ee hiqqisee rabbi si duraa hin ka'u jee rabbi waan kana irraa fudhachuu jira rabbi waan kadhate waan kadhanne hunda isiidhaa nu ta'u jira bonuti hay namni ibaadaa godheetuma kanaan masjida dhaqee yoo rabbi kadhannaa kota yaa nama masjidni keenya nyaf taa'eetuma afaan gaachaa si dhaggeeffate hoo sheekh duba namni ibaadaa hin qabne namni akhiraa irraa qooda hin qabne hamma akhiraa irraa qooda dhabne jechuudha abbaan kiyya qameetti ittiin dhalalee bara abbaan kiyya qamee afaan kaateeti ummaa tiyyaa wajjin rafee akkasitti dhalalee dhiiga kiyya keessa jira jimaan bakka ani haraami jechuudha sheekan dilli jiru kun akkasi hortiin amma oromo jirtuun hundi abbaan isii tajimaa baala afaan hin kaatin hin jiru gaaf tokko sheekni kan ishee rabbi umri isaa dheeressu waa lama dubbatani namni harargee hawaashii gaggadda bare waa lama dhandhamuun dirqamaa jeje tokko jimaadha lama afaan oromootii jeje bakki afaan oromoo ittiin fakkeessin namni afaan ati biraa dubbatte afaan biraa jiran afaan nuti beenu hin dubbadhu siin jiru afaan oromootiin dubbatu bakki masjida keessa yoo afaan amaaraatiin daawaa goote masjida hijifame siin jiru ummata keenya bara afaan oromoo warri asli hambise bara sheekootiin afaan sirri beeku warri qubee amma lafa kaayee akka sheekoo keessa godhu harargeedhaan miti isaan dinagdee isaanii maali yaamu ni gaafadhaa sabaru dhagaadha haramillee ana godha guutuudha dhagaame maddi galii guddaan isaanii maali ammaan ta'a ilmaan sheekoo keessa baloo yoo jiraate maaliin jiraatu jiranii ammaan ta'a laalaa dhagaadha yaa subhaan allah maaliif akkanatti walit duullee rakkoo hamaa keessa wal naquu maaliif barbaachise maaliif akkana wal godhuun feesise ani hadaraa rabbii keessanii jaa rabbi sodaadha waan kana akka amma itti jirru kana likiidhaa miti jimaan miidhaa isaadha tokko tokko ka dubbattan namni gaafa qameeni sakaraana maarota sakaraanni abbaan sakaraani haala kiisu dirqamaan qamaan jenne warri qabu hunno Soomaaleen ni jirti hunno Affaar ni jira hunno sabaa sablammoota addunyaa kana jiru hundi asii miti biitti alaa Kanaadaa dhaqee Astiraaliyaa dhaqee warri diiyaaspooraa ka biyya alaa deemee bareedduun isaanii warri jimaadhaa wajji walitti hidhata qabu hajimaan biyya keessaa dhaqee fi jimaa gurguru. maallaqa olaanaa kan qabu warri diiyaaspooraa eenyu seeti warri diiyaaspooraa warra maallaqa jimaan gurguraa itti dhaqu nulleen akkasumatti sheekana hedduu qubsiisaa kan jirru jimaadhaan mee maaliin godhuu danda'are ani wannin isiniin jiru nu dhiisaa nutti duulan barbaadinaadha nutti duula banuun barbaadinaa sheekan islaamaa gurguddaa aalimman barate raasika hedduu qabnaa warra fanni hunda yoo bira barbaadan biratti harkatan ulamaa'ee gurguddoo tan osoo qabnu akka nama waa takka hin beekne takkatti beekamtii qabdaniin fudhatama qabdaniin mul'ata qabdaniin ganaadha jimaa dhabama goonaa cirree dhabamsiifnee dhabama isaa haa godhu jettanii jimaa kan abaaru ummatu marargee guutuu abaaruu fi sheekootii biyya keenyaa kana guutuu abaaruudha
Kanaabaaruu irraa xiqqoo qusaddaadhaa jimaan carraa hojii uumuu keessatti yoo xiqqaate gara nama 50 oli carraa hojii uumaa fi iddoo abbaa iddoo gurgurata irraa ka'ee kacabsuun jalaa guuruun hidhuun akkasuma walqixxeessuun hodhuun deebi'ee harrichaaf harree deebisuuf magaalaa hoggaa dhufe warra baatee hammaallatee achirratti ol baasuuf itti aansee warra makiinaadhaatiif magaalaa takka qaraxa hottee ijaaree magaalaadhaaf mootummaadhaaf kutee gaafa achi dhaquu gaafa iddoo san dhaqu bakka sanitti baay'ee jedduudhaaf nama madaba qabuuf warra madaba sana irraa fudhatee madaba biratti dabarsuuf carraa hojiidhaa akka musalsala kan ta'e ha qamadiin hin qabne ha shankoorri yoo dhaaban hin qabne hedduu tokko akkana walitti dhaabbatee musalsala qabaa sanbira kutee carraa hojiidhaa dubartii hedduu taabbaa manatti wal dhabdee baatee haa taatu taabbaa manaa irraa du'e haa taatu tamanatti haftee umriin isiidhaa heerumarraa dirqii dubartiin hin fuutu numa heerumti carraan hireedhaa dubatti irraa deeme hundi isiidhaa carraa hojiidhaa haa uummattuun namni mana namaa dhaqee meeshaa namaa dhiqee maal godhee akkasitti dalagu hin jiru irra hedduun isaa nagayaan jimaa kana gurguratee jiraate mana isaa of dandee jiraate magaalaan mana ijaarratee jiraate ilmaan itti barsiifachaa kaan itti maatii isaa baadiyyaatti gargaaree haadha gabbaa isaanii du'aayii goosifachaadha sheekan isaaniitiif du'aayii goosifachaa sheekanya tokko akkana rakkate akkana mudawwar hin qabne takka kitaaba hin qabne yoo jaan sheeka sammaddii dhaabbatanii kitaaba sheekaa bitanii darasaa if bira teessisanii qaariyaa baasanii darasoota hedduudhaaf qaariyaa baasanii rakkoo waan godhu jiran maaliif hundi hin dubeessin darasaan hedduun warra jimaa qabu bira teessee qara'u jirti namni qaree asiin suudi kutee fi ka qaree ol deebi'ee biyya keessa fayyadu jiruu fi biyya walakkaa biyya keenya kana keessatti hafee biyya kana fayyadu jiru hundi isaa jimaadhaan qaree jimaa qameet ittiin qare qamaanee ittiin qaraana ammallee qamaa ittiin qaraamu jira hirriba biraachiin dhawaa beela ittiin obsaadhaati dabarsan jechuudha. Sahabaan muka nyaattanii jirti yoo jimaan gaafa san jimaan waajjiraatti jiraachuu baate jimaan gaa takkatti amma nu mudur jirutu as gee malee wanni guyyaa keessaa dib jeesamee irraa gaxuumamoo jirti. Muka nyaatan jedhanii muka san keessaa kana nyaatanii daddacha waan gayyoo jedhanii daddacha san nyaatanii baala nyaatanii fi wanni kun baala nyaatamaami duuba maaliif baala nyaate uummanni kun maal balleesse? Baala nyaatanii maal balleessan? Akkana nama xiqqishoo waltura dhaabbannaa fi waan jechuun hin barbaachisu qaamni mootummaadhaa jimaa siyaasaa godhatee uummata keenya dinagdeedhaan kuffisee akka uummanni keenya beela'u irratti dalaguun gaarii miti namni rabbiin taayitaa kanneef aangoo kanneef uummata kana dura rabbi buuse hoggansa uummata irra hoggaa jiraate waan uummataaf bu'aa qabuu fi uummata irra miidhaa qabu addaan baasee haalaalu uummanni keenya maddi galii isaa guddaan maali namni kaleessa gaafa jimaa hin qabne ilmaan barsiifachuu hin dandeenye ilmaan barsiifachuu miti jiruu isaadha mataa isaa jijjiiruu hin dandeenye namni magaalaa amata 8-9 osoo hin dhufne amata 10 magaalaa takkaa dhaqee beeku jaartiidhaaf kofoo magaalaa dhaqee bitaaf warra ollaarraa soogidda nukkannaa jedhanii kadhataniiti soogidda dabar raafuu bushootu nyaachuu turan arra jimaan ammoo jijjiiree namni ruuzaa fi waan olaanaa nyaachuu jira waan dhabe hin qabu ummata akkana nagayaan jiraatu jiru harka nama yalan qaban ka bakka isin muhaadaraa yaamtan hunda dhufee waa kannu ka arjoom ka jimaa kana naggaduu fi ka jimaa kana iddoo irra dheeffatu hundi an iddoo tiyya kataaraa hanqas kan jee kataara sana irraa gurgurattee obbo gurgurtee maallaqa hoyyatti jijjiiramee sheeka hedduu qubsiifnee diin biyya kana keessaa itti godaanuu ni dhabee sheeka ganda qubsiisu wanni jiruuf aana tokko keessa sheeka mee qubsiisu jirra amma bara kana keessa aana tullee sheeka qubsiisu deema warra jimaa gurgurateetu maallaqa hoyyaa kanneen mana jaaree fixee sheeka sheeyiraan mana kushiinaan shintibeetiin manni saalonaa manni kitaabaa manni saalona dubartii manni sireedhaa tokko qophaa'ee fi nagayaan sheeyini manuma oowwaa afanni tiraasiin ruumiin baadiyyaa keessatti afamtee warri baadiyyaa soolaan itti naqanii haala saniin sheeyini dhufee keessa gattaa'eetuma rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkana jejee barsiisutti eegala. Haa galatoomu manni keenya warri jimaa naggadee qotatee dhaabbatee qama'ee ummata keenya diin keenya lafa qubsiisu jiru. Yataama gargaaraan rakkataa gargaaraan namni yoo beelee jee maddi dhaabbataan iddoo xiqqishoo takka waan mana kana keessa hin geenye takka irraa namni
waan guddaa harkatee uummata kana deeggaru jira galatoo uummata keenya rabbiin dinagdee keessa waan gufuuti ta'uu hunda isiidha rabbi kanarraa haa kaasu maaliif barbaachisa sheenii sheekotiin gurguddoon addunyaarra beekamtee fi ta beekamtiin qabne deengadda jimaa keenya tuutee beekamtii barbaaduudhaaf kan amma takkaa namni isa beeku hin jiru miidiyaan isa beektu hin jirtu Saalel Fawzaanii faa fidee warri Suudiidha Suudii fi Yaman wanni irra wal qaban Yaman ekonomiin isii dinagdeen isiidha jimaan dhageessanii Yaman ekonomiin isiidha maal jima Suudiyoo ekonomiin isiidha gaaz yoonii fi jimaan madaba qabatee Suudii keessa gurguramee namni hundi dargaggoon Suudiidha hundi gabbaatee warri akkasii sijaaraa harkisusan sijaara tu ta'e harama kana keessatti sijaara dayxanii agartanii sheekeen adaayee keenya beekama yaa kabajama meeni beektaa Suudii san keessa yeroo meeqa hajji umraa godhaa turtanii bara wajjumaan achi turre san keessatti yoo laaltan hashiishaa fi korkorii isaan korkor godhan sijaaraa isaan dhugan agartanii beektanii osoo waan dila san agartanii sijaaraa san ka biyya san keessaa hin baafne jimaan haraam ijaanii murtee godhan harama rabbii keessatti shiishaan qabatee shiishaa dhugan harama rabbii keessatti sijaaraa ol akkasanii hundi dhuyti shurxaa jedhatu hundi akkanatti sijaaraa harkifti qaanfii takkaan malee dhoofee takkaan malee santu amma jimaan haraami jettee sheekotiin achi guutuu irra walii galtee jimaa haraam jettee murteessiti adillaan nadi isaa quraana raame maaliif yamantu yoo ni ekonomii isaanii kana sirriitti gurguratanii jiran biyya teenya ta'an lafa teenya qabatanii jecha sodaa waan qabaniifi akkas godhan malee jimaan rakkoo nama maraachuudha jima inumaa farshoodhaa achi jaasheeni tokko farshoo achi nama sakaraansaa je farshoorra achi aanaa je jimumaa farshoorra achi aanu farshoorra achi kuti maaliif jimaa keenya kana babbaatan sheekoota jira geeffa daame sheekoota gurguddaa majlisi barsiisu amma sheekota roole majlisi barsiisu sheeni kun waa'ee jimaadhaa irraa haasee ture sheekon gurguddaan ta'anii fatwaa kananii namni jimaa waan jettan wajji hotta haasawaa jiran osoo sheekotiin sheema gotan sheemusa so'aan hojii haasawaa jiranii mee waa'ee jimaa kana akkam goona osoo hin jehin sheekotiin gurguddoon beekamtii qabna jechuudhaaf maaliif nu babbaatan qoy dhuftanii isaanii wajjin haasawitanii wanna kana mee qoy akkam goona osoo hin jehin maaliif nu babbaatan sheeni kun amma yoo arkuun ooltan amma isinuu mee sheena kan laala farshoon aqli namaa haguugdee nama macheessitee waan garagaraa nama gootu jimaanis aqli namaa to'attee jijjiirtee machii kan ofii waan ittiin nama macheessitu yookaan immoo akkaataa ittiin nama macheessitu of dandeesse jimaan qubaatti qabdi. Seenaa qabatamaa nama naannoo kiyyaarra. Seenaa qabatamaa. Haasawa dhugaa jimaan akkamitti akkasiin nama macheessitu kan isiniif ibsu isiniif hima na hordofa. Namichi kun maal jechuun natti himaa? Gaaf tokko jimaa yookaan caatii bitadheen galgala mana kiyyatti gale jira. Mana kiyyatti galee irbaata nyaannee haadha manaa kiyyaa wajjin teenyee qamaan ama'uu eegallee jedhe. Oduma qamaanuu sa'aatiin kuttee deemte. Halkan gara sa'aatii naannoo 6 yookaan sa'aatii halkan walakkaa jedhe. Yeruma kana anis haati manaa kiyyaas mirqaannee waliin dubbanne jedhe yookaan immoo marii waliin goone. Mariin sun maalinni haadha manaa kiyyaa odoo kaanee ganda keessa shirrii yookaan immoo bashannanaaf deemne maal ta'a jedhee yaadatti dhiyeesse. Hayyee dhageeffata. Yaada kiyya fudhattee faanusa qabannee halkan walakkaa ganda keessa subhaanallah ganda keessa naannofnee yeroo qorri nu reebee nu qabbajjeessu of barree eetti deebine jedhe. Nu qabbajjeessuu je amma jaarsi horimee jaartii ni bashannansiise maal balleesse jaarsi isaati wajjin faanusaa fudhatanii yoo ganda keessa adeeman taate haadha mana isaa bashannansiise maal balleesse
ما كوي بان أما تناتو أدلة حرامي جما تو حرامي أبو بدي أكفر نما قوتي خنجو جوا شيني لقي شيني ميتي ها أول شيء همت توف لا حول ولا قوة إلا بالله مصيبة سبوي حاسوا دوغا أيه هنا دوغا إيه نملو بونجو أنا أتهمك آمان نمر لين أجيني الدمان زين العابدين لينكي رد يبتي ورقدي بدي أكوان وانين دبا تكشوا الدو نافنا قودي دي نقولش قاني في ريكوستي سي أسيبت سي قودي الدو ناف كبروا تدت دبي ما كوريوني في سيرسيفين واني قودا إخوة الإيمان هاي ورا إيمانا تنجما متي فرصوتي أتش كنوا رامي كيف دا فرشونكم حرامتي إلا فرشون حرام كومان ميدا جيسني machin jima marchi farsoti achi akkuma farsoon haraama taate horillee haraama je yaa subhaanallah mee rabbii jaati eddoon angaafa san dhiiroo maaliif jarri kun yeroo mootummaan jimaa ummanni irraan fayyadamne jee iddu galeessa godhatee daldalaa fi daldalaan naggaadeen waan iddoo bahuu qabdii hoggaa jiru ummata kanaaf yaadameeti jenneeti yaadu ilaalu turre yeroo mootummaan ammoo naggaadee biyya keessaa galchee hayyama itti baafattan malee daldaltan maaliin gootan jiru namni barnaa'uma sa'aa jimaan geejjibaa san qofa daldalee sa'aataan deebi'ee urusaa dongoratu bona uruu dongorachaa bahuutu jira yeroo jimaan geejjibaa ummata irraa fuudhee magaalaan ga'ee ummata hagala tooma warra akkasisanis kana hundaa'u yaa rabbi gaa wanni gadiin dhiiroo dubbanne siyaasaati bara hoggaa dubbannu akkamitti dubbannaa diinagdee uummataa rakkoo uummataa beela uummataa gaafa dubbannu ammoo siyaasumatti hiikamuu maaliif barbaachisa qoy rabbi ijaa warri biyya kana keessa jettan namni uummata kana qabattan magaalaa baadiyyaa kana keessaa warri ol baatan namni amma biyya bulchu hundi isaa alhamdulillah nama magaalaa dhalatee baadiyyaa irraa warra bee karaa amantiitiin haa ta'u karaa siyaasa mootummaatiin haa ta'u warri biyya kana hogganaa harkaa qabu hundi isaatu warra baadiyyaa keessaa ol bee ni beektan saba uummata keessan kana keessaa ol baatan kana kaleessa mannichi taadhaa kaamu ji'a tokko itti dhimmisu keessa namni kun galaa ture har'a qorqorroo bareedduu keessa jiraachuu jira horii fi isaan mana galanii kaleessa horii fi isaan re'een harreen bakka takka galuu turani rabbiin dinagdee kana irraa jijjiire uummata kana abbaan kee eegasoo dhufee magaalaa bare magaalaa kana arke makiinaa dhufee arkuu ta'e eegale maaliif waan taamu dide maaliif amma taamu waan kun maaliif qoy yaa rabbi zeera laabdiin rabbi siif haa galchu itti aadi jeeni duba maaliif akkas taame laal siyaasatti illaa hin arguu haa dubbannu rakkoo ummataa kana ummanni bulchitan ummata kana ummanni kun beelee taanaan waa harkaa dhabe taanaan mootummaan rakkate maaliif eenyurraa waa fudhate maddi galii guddaan hawaasa itti goleessi godhatee bakki itti xiyyeeffate irraa waa fudhatu eenyu manni bareedaan ka jaarrate namni maallaqa jimaati warra jimaan aggatuun mana bareeda jaarrate beeku manni babbareedaan ka jaarame warra gubboo har'a taa'ee guuruufi warra waajjira lafaarra jiraatee moggaaniif namni waa baafachuu dhaqe maallaqa wayyaa as kan malee jiru sunu warra jimaa qabu maallaqa wayyaa firaatti hannee osoo wanna godha sanbira kutee warri har'a dhaabbatee waan makiinaa warra oofu irraa waa guurateetu mana babbareedaa olaanaa jaaree maallaqni mana biyya kana keessa mana jaaru magaalaa kana keessa mana jaaree bareechu maallaqa diyaasporaa ka biyya alaa taaka je maallaqa jimaadhaa lama naggaadee biyya warra baadiyyaadhaa hajimaa gurguratee ol ba'ee magaalaa jechi bitata. Mana bareedaa jaarsi amma magaalaa mana ijaaratanii namni booda kaan magaalaa adda addaa magaalaa isa taantu hunda keessaa bitee wanna godhe warra argeedha mana baadiyyaa ni qaba magaalaa ni qaba. Magaalaa adda addaatti irraa qaba. Maaliin dinagdeen isaa maddi galii isaa guddaan maali jimaadha. Obboleeyyan kiyya rakkoo hawaasa keenyaa hangana hin dubbatani gaa ani wanni kun garaan akka malee nateetiin irraa haasee irraa yaaddee nu dhiisaa isiniin jee nu dhiisaa ergamni iddoon duruma jalqaba sheekootiin beekamne tanaan sheeka takkaa miidiyaa irratti namni tokkollee isan beekne akka ammaan ta'e isin garsiisuu kana sheeka kan takkaa miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa gubbatti agarree malee miidiyaa hawaasaa irratti TV Hamilton atau TV Marret atau kakak saya nanti le, isa agar rembein. Karena kami nuda ada teman, malja hanggam feten mili ho na berresa, na arabsa, ina ko vel cipta mana komen tesa wata kanang gotu je. Mera gaya pada. Warri jima akan jalatan. Jalan ne?
haasa'amu amriin jimaa yeroo dubbatamu akka isin arsunin beeka kanaafi koomanti jalatti arraba roobsaa jirtu arrabni keessan wallahi na kufalchiisa malee homaa waa tokko nan gaddisiisu jedhaa itti fufaa anis kunoo ittuman fufa akkana kunoo jaa itti fufaadha anis kunoo ittiin fufaa jedhe nulleen hawaasa keenyaaf ummata keenya kan jimaa akaafatee dhaabbatee jimaa isaarraa madda galii harkatee akkasiin ummata isaa sheekan darasoota qubsiisee majlisa qubsiisee madarasaa fi masjida ijaaree markaza ijaaree bakka hifzii ijoolleen wirtuu ijoolleen itti quraan haffazu wirtuu ijoolleen madarasaa barnoota ammayyaatii fi barnoota amantiidhaa itti baratu qopheessee wirtuu majlisa ilmiidhaa halaqaan ilmi itti baratamu majlisa qophatti masjida keessa achi baasee akka madabanyaa mana barumsaa nama ijaarutti ijaaree ummata akkasitti diinagdee kanaan kana godhaa ture kanaan hedduu naa galatooma umrii dheeraadhaa jimaa keessan ammallee rabbiin gatii isaadhaa isiniif hin kafallee rabbi ol isin haa baasu.